miidiyaalee gurguddaa fi dhaabbilee idil addunyaa argachuun itti fufee jira. Today News African akka gabaasetti Oromoonni kaaba Ameerikaa fi Awurooppaa jiraatan dhiibbaa mootummaan Itoophiyaa Abiy Ahmadiin durfamu obbo Daawud Ibsaa irratti taasisaa jiru baay'ee yaaddessaa ta'uu fi mootummaan Ameerikaa akka xiyyeeffannaan hordofu xalayaa pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayideniif barreessaniin gaafatanii jiru. Godina Jimmaa aanaa maannaa ganda urgeeyyii jaamuun beekamutti torbaan kaleessa gaafa Ebile 28 bara 2021 waraanni mootummaa abbaa irree abbaa ilmaan torbaa kan ta'e nama maqaan isaa Abraahim Abbaa Diigaa jaamu abaa'oo shanee deeggarta sababa ja'uun mana hidhaarraa baasanii ajjeesuu maddeen gabaasani. Akka waahilli nama kanaa kan isa wajjin hidhamee turee fi boodarra isa biraa bahe tokko ibsetti Abraahim Abbaa Diigaa nama quuqama sabaa qabaachuun ala yakka hojjete kan hin qabne ta'uu ibsuun bultii 11f mana hidhaa erga tursiisaniin booda baasanii ajjeesanii awwaalcha dhoorganii guyyaa tokko erga bulchanii booda borumtaasan sirni awwaalcha isaa akka gaggeeffame himee jira. Godina Jimmaa aanaalee garaagaraa keessatti maqaa isin deeggartoota abaa'oo shaneeti ja'uun hidhaarraa namoota baasanii ajjeesuun itti fufee jira. Kaadiroonni murna bilxiginnaa sababa kaardii filannoo dirqamaan fudhachuu qabdan ja'uun magaalaa Burraayyuu fi aanaa Walmaraatti hawaasa dararaa jiraachuun himamee jira. Namoota kaardii fudhachuu didan tajaajila hawaasummaa kanneen akka xaa'oo, sukkaaraa fi zayitaa dhoowwachuun isin deeggartoota shaneeti jechuun hidhaatti guuranii dararaa jiru jedhamee jira. Magaalaa Awwadaay fi aanaa Dirree Xayyaaraattis hidhaan jumlaa sababa kaardii filannoo fudhachuu diddan ja'uutiin itti fufee jira. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Kuyyuutti namoonni lakkoofsaan hedduu ta'an sababa isin deeggartoota shaneeti ja'uun ji'a 6 dura hidhamanii turan keessaa kanneen lakkoofsaan 8 gahan manni murtii mirga wabiitiin akka gadi lakkifaman ajajullee hanga ammaatti mana hidhaa keessatti poolisootaan ugguramanii jiraachuu maddeen gabaasani. Kana malees aanicha keessatti namoonni nagaa humnoota tikaatiin butamuun hidhamaa jiran kan jiru jiraataan aanaa Kuyyuu haalli nageenyaa garas jiru hammaachaa dhufee jechuun dubbatee jira. Maatii tokko keessaa yoo xiqqaate namoonni 5 ta'an hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu OMN odeeffatee jira. Aggaamiin tibbana humna tikaa sirna afaan qawweetiin biyyattii bulchaa jiruutiin hayyu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa irratti raawwatame gocha seeraan alaa waan ta'eef cimsinee balaaleffannaa jaani qeerroon magaalaa Finfinnee irraa OMN fi yaada laatani. Aggaamiin kun qondaalota siyaasaa qofarratti osoo hin taane uummata Oromoo mararratti kan raawwatame waan ta'eef Oromoon taa'ee ilaaluu hin qabu sagalee tokkoon gadi bahee balaaleffachuun rakkoo kana miidiyaalee fi hawaasa idil addunyaatti saaxiluu qabaa jaani dargaggoonni yaada kennan kunneen. Xumurarratti oduu gaddaanu dhaqqabe qabna. Hayyuun Oromoo Dr. Namarraa Wayyeessaa dhukkuba isaan mudateen du'aan addunyaa tanarraa boqotanii jiru. Dr. Namarraa Wayyeessaa ogummaan isaanii ogeessa fayyaa yoo ta'an ogummaa qabaniin bara dargaggummaa isaaniitti hospitaala Xuqur Ambassaa fi Xoor Haayilochitti uummata tajaajilaa turanii jiru. Hayyuun kun erga biyyaa bahaniis ogummaa qabaniin biyya Ameerikaa kutaa Minneapolis keessatti hawaasa Oromoo dabalatee uummata naannawa san jiraataniif tajaajila fayyaa kennaa fi akka turan namoonni itti dhiyeenyaan beekan himanii jiru. Sirni awwaalcha Dr. Namarraa Wayyeessaa guyyaa har'aa caamsaa 6 bara 2021 achuma Ameerikaa magaalaa Minneapolis keessatti kan raawwatamu ta'uu OMN odeeffatee jira. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork maatii fi firoottan isaa hundaaf obsaa fi jajjabina hawwa. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun ijoon ammaaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti isinitti himaa turre kana fakkaata. Isinitti muunta isinii waliin turtan Naimaa Umari gama ogummaa kaameeraa fi gulaalli suursagaatiin Abdii Jamaan waliin ture qophiilee OMN tanneen hafanii waliin. Agabarada oltenis nagaa kamjirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun oduu keenya idilee kan galgala kana isiniif dhiyaatudha kan isinii dhiyeessu Usmaan Baayyooti.
Oromoon kutaalee addunyaa garaagaraa keessa jiraatan haala nageenyaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa ilaalchisee yaaddoo qaban mootummootaa fi dhaabbilee idil addunyaatti iyyachaa jiru. Gabaasaa gaazexaan beekamaan Today News Africa jedhamu baase Maammaffaan Tallituu akka itti isiniif dhiyeessa. Oromoonni kutaalee addunyaa garaagaraa keessa jiraatan haala nageenyaa hayyuu duree ABO obbo Daawud Ibsaa ilaalchisee yaaddoo qaban mootummoota fi dhaabbilee idil addunyaatti iyyataa jiru. Rakkinni siyaasaa fi dhiibbaan mootummaan Itoophiyaa hooggantoota dhaabbilee morkattoota irratti taasisaa jiru xiyyeeffannoo miidiyaalee gurguddaa fi dhaabbilee addunyaa argachuun itti fufee jira. Tibba kanas hayyuu duree ABO obbo Daawud Ibsaa mana isaanii keessatti humnoota nageenyaa mootummaatiin ugguramuu fi miseensonni dhaabichaa seeraan ala hidhamuun yaaddoo guddaa uumee jira. Oromoonni kutaalee addunyaa garaagaraa keessa jiraatanis haala nageenyaa hayyuu duree ABO obbo Daawud Ibsaa ilaalchisee yaaddoo qaban kana mootummoota fi dhaabbilee idil addunyaatti iyyataa jiru. Keessattuu Oromoonni kutaalee Ameerikaa kaabaa fi biyyoota Awurooppaa keessa jiraatan yaaddoo guddaa haala nageenyaa obbo Daawud Ibsaa irratti qaban xalayaa mootummaa Ameerikaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanitti barreessuu isaanii gaazexaan beekamaan Today News Africa jedhu gabaaseera. Today News African akka gabaasetti Oromoonni kaaba Ameerikaa fi Awurooppaa jiraatan dhiibbaa mootummaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmediin durfamu obbo Daawud Ibsaa irratti taasisaa jiruun baay'ee addeessaa ta'uu fi mootummaan Ameerikaa akka xiyyeeffannaan hordofuu xalayaa pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayidaniif barreessanii gaafatanii jiru. Obbo Daawud Ibsaa dhaaba seeraan galmaa'ee jiru nama hoogganaa jiranidha kan jedhu gabaasni kun ministeera haajaa alaa Ameerikaa Antoonii Blinken fi ergamaa addaa gaanfa Afrikaa Jeffrey Feltmaniif yaaddoo nageenyaa guddaa obbo Daawud Ibsaa keessa jiran himanii jiru. Hayyoonni kunneen xalayaa walfakkaataa barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Gutereesiifis barreessanii jiru. Hayyuu dureen ABO obbo Daawud Ibsaa yeroo waggaa tokko caaluuf sababa tokko malee qunnamtii bilbilaa fi sochii idilee isaanii irraa ugguramanii jiraachuu kan yaadachiisu xalayaan kun gaafa caamsaa 3/2021 halkan manni jireenyaa isaanii humnoota hidhataniin weeraramee qabeenyi saamamuu fi namoonni nagaa hidhamuunis gabaafamee jira. Ajjechaan suukkanneessaa humnoota tikaa biltsiginnaatiin godina Jimmaatti uummata irratti raawwatamaa ture ammas cimee itti fufee jira. Aanaa Mannaatti torbaan darbee kana abbaa ilmaan torbaa kan ta'e nama maqaan isaa Ibrahim Abbaa Diggaa jedhamu mana hidhaatii baasanii haala suukkanneessaan ajjeesaniitiin jiru. Naayimaa Umar garasitti bilbiluun dhimma kanarratti waan qindeessite qabdi. Oromiyaa aanota godinootaa fi magaalota garaagaraa keessatti namoota to'annoo seeraa jala jiran mana hidhaarraa baasanii ajjeesuun waraana mootummaa abbaa irreetiin raawwatamaa jiru cimee itti fufee jira. Godina Jimmaa aanaa Mannaa ganda Urgeeyyii jedhamuun beekamutti torbaan kaleessa gaafa ebla 28/2021 waraanni mootummaa abbaa irree abbaa ilmaan torbaa kan ta'e nama maqaan isaa Ibrahim Abbaa Diggaa jedhamu ABO shanee deeggarta sababa jiruun hidhaarraa baasanii ajjeesuu maddeen gabaasan. Akka waahilli nama kanaa kan isaa wajji hidhamee turee fi boodarra isa biraa bahe tokko ibsetti Ibrahim Abbaa Diggaa nama quuqama sabaa qabaachuun ala yakka hojjete kan hin qabne ta'uu himuun bultii 11f mana hidhaa erga tursiisaniin booda baasanii ajjeesuun awwaalcha dhorkanii guyyaa tokko erga bulchanii booda borumtaasan sirna awwaalcha isaa akka gaggeeffame himee jira. Godina Jimmaatti haalli nageenyaa aanaa Mannaa keessa jiru akkaan yaaddeessaadha kan jedhu maddi keenya kun sodaa nageenyaa isaatiif ganda isaarraa baqatee akka jiruu fi hawaasni naannichaa gidiraa hamaa argaa jiraachuu himee jira. Aanaa Mannaa ganda Urgeeyyii jedhamu jiga zoonii Quncee Dargee jedhamu keessatti naannoon itti dhiyaatu immoo ganda Urgeeyyii keessatti naannoon inni jiraatu immoo zoonii Quncee Dargee jedhama. Shanee deeggarsa jechuudhaan ofitti waamaniituma waan tokko yakka tokko kan hin qabne irratti ajjeesan wanti inni immoo hojjete wanti inni immoo yakka inni hojjete hin jiru nama biyyaaf quuqamu nama biyyaaf dhaabbataa ture addallee akka adda duratti nama biyya tajaajilaa turedha Ibrahim Abbaa Diggaa kan jedhamu kun. Godina Jimmaa aanaalee garaagaraa keessatti maqaa isin deeggartoota ABO shaneeti jedhuun hidhaarraa namoota baasanii ajjeesuun itti fufee jira. Ajjeechaa lammiilee nagaa irratti waraana mootummaa abbaa irreetiin godina Jimmaa aanaalee garaagaraa keessatti irra deddeebiin raawwatamaa jiru ilaalchisee yeroo garaagaraatti itti gaafatamtoota waajjira bulchiinsa aanaaleetiif bilbilus bilbila nurraa kaasuu hin dandeenye.
Kaadiroonni murna biltsiginnaa sababa kaardii filannoo dirqamaan fudhachuu qabdan jedhuun magaalaa Burraayyuu fi aanaa wal maraatti hawaasa dararaa jiraachuun himame. Namoota kaardii filannoo fudhachuu didan tajaajila hawaasummaa kanneen akka xaa'oo, sukkaaraa fi zaayitaa dhoowwachuudhaan isin deeggartoota shaniiti jechuu hidhatti guuruun dararaa akka jiranis maddeen keenya garasii ibsaniitiin jiru. Aanaa wal maraa gandoota baadiyyaa keessattis gochi wal fakkaataan kaadiroota murna kanaatiin raawwatamaa akka jiru maddeen himaniiru. Kaardii filannoo kana wal qabatee ijoollee baay'een isaanii kireeffattoota achi jiraatan waan ta'eef namoonni kaardii filannoo kana hin qabne karaaleen akka hin deemne guuraa jiru. Kanarra darbee reebanii mana hidhaatti illee guuraa jiru. Ifuma wal fakkaatu aanaa wal maraa ganda baadiyyaa wataanachaa Minjaaroo jedhamu keessatti illee haalli kun adeemsifamaa jira. Keessattuu dargaggoota irratti xiyyeeffatee. Magaalaa Wadaayee fi aanaa Dirree Xayyaaraatti hidhaan jumlaan sababa kaardii filannoo fudhachuu diddan jedhuun hawaasa irratti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufee akka jiru maddeen garasii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti himaniiru. Godina Shawaa Kaabaatti namoonni lakkoofsaan hedduu ta'an sababa shanii deeggartan jedhuun hidhamanii dararamaa jiraachuun gabaafame. Shaggar Lixaa aanaa Jibaat magaalaa shanan keessattis namoonni nagaa jumlaan hidhatti guuramaatiin jiru. Faayizaa Eeliyaas garasitti bilbiluun dhimma kanarratti waan qindeessite qabdi. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Kuyyuutti namoonni lakkoofsaan hedduu ta'an sababa isin deeggartoota shaniiti jechuun ji'oota ja'a dura hidhamanii turan keessaa kanneen lakkoofsaan 8 gahan manni murtii mirga ofiitiin akka gadi lakkifaman ajajulle hanga ammaatti mana hidhaa keessatti poolisootaan uguramanii jiraachuu maddeen gabaasane. Namoota lakkoofsaan 8 ta'an keessaa namoonni 3 yeroo dheeraaf mana murtiitti osoo hin dhiyaatin turan tarreen maqaa isaanii Girmaa Geetaachoo, Fiqaaduu Baqqalaa fi Caalaa Dhufeeraatiin kanneen osoo hin dhiyaatin turan ammoo Faxxanaa Nagayoo nama ganna 67 yoo ta'u Leenjisoo Faxxanaa, Caalaa Faxxanaa, Asaggiduu Faxxanaa fi Gaarradoo Magarsaati. Gaarradoon Magarsaa abbaa warraa Asaggiduu Faxxanaa yoo ta'u walumaa galatti maatii tokko keessaa namoonni 5 ta'an balleessaa tokko malee hidhaatti dararamaa jiraachuu namni isaan faana ji'a 2 hidhaa ture bee tokko OMN itti himee jira. Namoonni kunneen jalqaba waajjira poolisii aanaa hidhabuu abootee keessa kan turan ta'uu OMN odeeffateetii jira. Walumaa galatti namoonni lakkoofsaan 100 ol ta'an mana hidhaa aanaa Kuyyuu keessatti kan argaman ta'uudha. Kana malees aanicha keessatti namoonni nagaa humnoota tikaatiin butamuun hidhamaa jiran kan jiraataan aanaa Kuyyuu haalli nageenya garas jiru hammaachaa dhufeeti jira jechuun dubbata. Shaggar Lixaa aanaa Jibaat magaalaa shanan keessattis namoonni 6 hidhamanii dararamaa jiraachuu odeeffannoon Oromiyaa irraa dhaqqaban kan mirkaneessanidha. Namoota mana hidhaa keessatti raafamaa jiran keessaa muraasni Shallamaa Tasammaa, Yobsan Shallamaa, Kennanuus Mul'ataa, Urjii Dalasaa, Boonaa Girmaa fi Rattaa jiraataa aanaa Jibaatidha. Polisi mana murtii dhiyeessuu jeetu hafillee ni jiru. Fakkeenyaaf warri mirgaa fi manni murtii kennee fi manni murtii kan kenneef waajjirri poolisii gadi baasan jedhee dorga keessa Geetachoo, Girmaa Geetachoo, Fiqaaduu Baqqalaa, Caalaa Dhufeeraa isaan warra manni murtii mirgaa fi kenneef. Haga ammaa biyya 8 ta'an jechuudha mana hidhaa. Warreen muslimaayyuu mana murtiitti kan jiran immoo Faxxanaa Nagayoo, Leenjisoo Faxxanaa, Caalaa Faxxanaa, Asaggiduu Faxxanaa fi Gaarradoo Magarsaati. Oromiyaa godinoota garaagaraa keessatti maqaa shanee deeggartan jechuun namoota nagaa hidhanii dararuun cimee itti fufuurratti argamu. Aggaammin tibbana humna tikaasan afaan qawweetiin biyyattii bulchaa jiru hayyu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa irratti raawwatame gocha seeraan alaa waan ta'eef cimsinee balaaleffanna jedhan qeerroon magaalaa Finfinnee irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada laatani. Aggaammin kun qondaalota siyaasaa qofa irratti osoo hin taane uummata Oromoo bal'aa irratti kan raawwatame waan ta'eef Oromoon taa'ee ilaaluu hin qabu. Sagalee tokkoon gadi ba'ee balaaleffachuun rakkoo kana miidiyaalee fi hawaasa idil addunyaatti saaxiluu qaba jedhan dargaggoonni yaada kennan kunneen. Mootummaan kun tuffii saba guddaa kan raaqabu agarsiisuuf jecha hayyoota Oromoo uummanni jaalatu tuttuqanii uummata dheekkamsiisuuf tattaaffachaa akka jiranis dargaggoonni kunneen himaniiru. Isarraa godhame kuni gocha jibba uummata Oromoo irraa qaburraa kan ka'e kan hayyoleen adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa irratti raawwatame kuni waan biraatii miti uummata kanaaf wareegama qaqqaabii kan kanfalanii fi uummata kana fuuldura tarkaanfachiisan uummata kana kaleessarra bakka turan irraa har'a bakka jiru kana warra ga'e kana tuttuquuni uummatuma kana tuttuqu
Tole kabajamtoota daawwattoota keenya oduun iddileen galgala kana qopheeffanne kana